أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كوني برنوتك إن هيك قرآن آية شتمي توجها هنگا جاتمي تربات دي إن شاء الله رب بفده. يقول الله تبارك بين يدي رحمته أكن الرياح إذا كلين سيرجو إن يدي دري رحمة إسا هندري روبا إسا كلين سجمتشيستو حالة تاتين إرجع كلين سويت روبا دور ديمتي نما جمتشيس روبا دفارا جتشورا تيجالي نمني روبا بربار روبا بريرو روبا هاجمو كلين سيرو دفه هنجم مدجتشو جمتشيفتو كلين سجمتشو جرام حتى إذا أقلت qilleensattiin sun hamma waggaaniif baatte sahaaban thiqaal duumessa ulfeeffamaa ta'e ulfaataa ta'e suqnaahu isa ni oofna libaladin mayyit gara biyya duutuu taate gogduu taatee sababa rooba dhabduutiin duute jechuun sababa roobaatiin kan goggogde jechuu goggoguudhuma sanatu du'uu ta'e jechuu gara sanatti oofna jedhe fa'anzalnaa bihi sababa saniin ni buufnaa almaa'a bishaan sababa duumessa sanaatiin fa'aqrajnaa bihi sababa bishaan sanaatiin immoo ni baasna ni magarsina min kulli thamaraat midhaan hundarraa kadhaalika akkuma firii bishaan itti roobsinee akkuma firii dachiirraa eega isiin awwaalamtee baafne sanatti nukhrijul mawta du'aallee baafna eega du'ee dachii keessa qabbaramee booda du'aallee baafna la'allakum tadhakkaruun akka isin gorfamtanuufi jechuu midhaan dachii keessa kaa'amee awwaalamee achi keessaa biqilee ol bahu kuni gorsa namaa tahuu qaba namni eegaa awwaalamee ni kaafama jechuu irratti walbaladu xayyibu biyyi gaariin yakhruju ni baha nabaatuhu mayri isaadhaa hasanan bareedaa ta'eetu baha bi'izni rabbi fedhii rabbii isaati kuni fakkii mu'minaati jedhan fakkii mu'minaa gorsa dhaggeeffatee itti fayyadamuuti والذي خبث دچين مو فكتان دچين سوغدو تاتي لا يخرج كان سوغدو چرچ شككي تاتي جچو لا يخرج همبه نباته جچو جر همبه نباته ميري إسا بكل إسا إلا نكدا شككي تكمل إلا نكدا إنكي ملت جچو يوكاو تكي ملي yookaan illaa nakida cinqiidhaan malatti hin bahu achirratti biyyoo wayii fiddee biyyoo achirratti kunuunsite yookaan maalee madaabara adda addaatti fiddee cinqamtu yoo akkas ta'e malee hin bahu. Fakkiin akkanaa kun qalbii fokkattu qalbii namaarraa kan gorsan qeebal isii kana jechuudha. qalbii goggoyduu taate qalbiin namaa goggogaa fi qalbii laaftuu jira miti qalbii goggoyduudha jechuu qalbiin akkanaa kun cinqiidhaan malatti waa keessa gadi bu'uu hin danda'u jechuu كذلك أكما آيات سنيف غرغر بافنا كانت نصرف الآيات آيات وان اللي سنيف غرغر بافنا غرغر بافنا لقوم يشكرون أمتا ربي شكرا نفجج لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقمت إرقني جر نبي الله نوحين
إلى قومه كما أرم إساد فقال نجد يا قوم اعبدوا الله أما إن قد سورو مكان كيست واهن أبا كينيا نبي الله آدم سينا إسا دبا نيتور اتي مو نبي نوح دبا ديم نوح دبا ديم جتشو أكما بيكم يدو نبي الله نوح في نبي الله آدم وقرني كدن تجرى جدا وقا كم توك يدو إسا لماني كان توحيد مالي ونبران تر yeroo nabi nuux ergamuu dhihaatee booda keessa qarniin kudhan kun eega dhumuu ka'e booda sheexaanni ammas hojii isaatti deebi'ee waswaasatti ka'ee ummanni gaggaarii wayita dhuman sheexaanni ummanni gaggaariin kun eega dhumanii bakka isaan duraan ta'anu kanatti waa dhadhaabaa waa godhaa jedhee booddee immoo suuraa isaanii kaasaa jedhamee eega zabanni dhihaatee zabanni dheerate akka kitaaba Tawhiid keessatti dheengadda barannetti ittuma zabanni dheerataa dhaqu ummanni kun waa malee akkas hin goone waa malee suuruma kaasan jechuu bara suuruma kaasaa jedhe suuruma kaasan ummata san isaan kana numa gabbaranii numa waammatan jechuudhaan waswaasee jennaan shirkiitti seename jechuu kana nabiyyullaa nuuxiin rabbiin ummata akkasii sanatti erge jechuu faqaala ni jedhe yaa qawmi icbudullah yaa gosa koo rabbii keessan gabbara maa lakum min ilaahin gabbaramaa biraa maa lakum isinii waan taane min ilaahin gabbaramaa gayruhu isa male rabbiin male ambiyoonni hundinuu tawhiida keessatti tokkum hundi isaanii yeroo dhufan yaa gosa koo rabbi gabbara jedhan hundinuu inni akhaafu calaykum fakkichummaa rabbi yoo ka diddan taatan ani isin irratti sodaadha cadaaba yawmin caziim cadaaba guyyaa guddaa ta'e jechu qaala almala'u min qawmihi gurguddaan jedhan min qawmihi gosa isaarraa gurguddaan ganda hunda keessaayyuu gurguddaadhumatu nama dura dhaabbata ambiyyoota dura dhaabbata gurguddaadhumti jechuu daaciis waan hundaayyuu eenyutu dura dhaabbata gurguddaatu dura dhaabbata jechuu kanaaf nabiyyullaa nuuhinis maal jedhan innaa lanaraaka fi dalaalin mubiin yaa boonuti jal'ina dirree bahaa ta'e keessatti si agarraa jedhanii qaala ni jedhe yaa qawmi yaa gosatoo laysa bidalaalaa jal'inni narratti hin taane walaakinnii rasuulun ani garuu ergamaadhaan ta'e min rabbil caalamiin rabbii caalamtoota uume hundarraayin ergamaadha jedhe uballighukum isinittin geessasi risaalaati rabbii ergowwan rabbii kiyya wa ansaxu lakum isiniif innasihaa yaada wa aclamu min allah ani rabbi irraanin beeka maa laa taclamuun waan isin hin beekneen beeka jedhe awa cajibtum silani ajaa'ibdanii isin an jaa'akum min an jaa'akum isinitti dhufurraa zikrun gorsi min rabbikum rabbii keessanirraa ta'e isinitti dhufuu kanarraa ajaa'ibdanii isaan ta'u ajaa'iban على رجل منكم الربا على لسان رجل منكم الربا قربا اسن الراته رتي قرس ربي كيسن الرئيس نتدفور ني أجايب دنيسن لينذركم أكيس دنينو ولتتقوا أكرب سداتنو عذاب الراكي قتنو ولعلكم ترحمون أكا سبب سنين رحمته قد أمتنوف isinitti dhufurra ajaa'ibdanii hin ajaa'ibinaa jedheen qabadhaa malee fakadhabuuhu didanii isa kijibsiisanii jennaanii yeroo dheeraa itti waamaa ture yeroo dheeraa itti waamaa ture hanga waggaa 950 dacwaarra turutti nabiyyullaa nuux fakadhabuu isani kijibsiisan fa'anjeynaahu najee isa baafne walladhiina macahu warreen isaa wajji jiran filfulki doonii keessatti nagaya isa baaf doonii hojjedhu jedhee rabbiin doonii hojjetee bahara irratti akka bishaan irratti ol bahu yeroo inni bishaan irratti ol bahe immoo bishaan ummata dachee irra jiru sana hunda isaayyuu
أرقي في تججو سبحان الله. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ورين آياتين كين آية وان كين كذب زيزا نغرقنا بشانين إنهم إسان بر كانوا نتأن قوما عمين أمتا حق الراب بقورة هنجج. وإلى عاد وأرسلنا إلى عاد أما ذكر نبي عاد تني إرجني أخاهم أبليس إساني هودا هودين إرجن. قال النبي هود نجد يا قوم يا غسكو اعبدوا الله ربي جبرا ما لكم من فنتان من إله جبر ما غيره اسم اللي أفلا تتقون سبو رب الصلاة نجدين. قال الملأ الذين كفروا نجدا أم النقر قدان الذين كفروا ورين كفرا من قوم أرمى سهرا إنا لن نراك يا هود نتبر سجرا في سفاها ولا لك ست أكتتاتي ولا لك تتو كيسي جرا وإنا لنظنك من الكاذبين ورك جبتوت الرات أود سهرنا جدا. قال نجد يا قوم يا غوسكو ليس بي سفاهة بر ولا لم نتقل لنا تنتاني ولكني رسول قروم أن إرقما أنت إيه من رب العالمين ربي عالم توتر إرقما أنت إيه جد. كناف سينان ساقا اتما فوفا الرف أسمرت جبابنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.